paarkii bal'aa jiru san keessatti wal geenna. Ijoolleen qeerroos akkasuma baarbaakiyyuun isiniifis qeerroon qopheessaa jirtu waan jiruufi argama guyyaa seena qabeessa kanarraa gahee keessan baha. Inni biraa ummata musliimaatiif. Ummanni musliimaa baga ayyaana Iida Arafaatiin isin gahe. Baga nagammaddanii guyyaan Iidaa kun Iida addaa ta'e akka oolu beekamaadha. Inni addaa kun maaltu Iida kana Iida addaa godhaa yoo jedhame ummata musliimaa kan sababa ollaa isaatitti nyaatee qallabee yookiin ammoo nyaatee nyaachisee sooree qallabee gargaarii hiyyummaa irraa isa baase alagaa isa keessa jiraatu qallabee nyaachisee waan isa irraa eegamu hunda godhee fi akka obboleessa tokkootti osoo waliin jiraatu amma dura mooxaa irratti waan godhanni beektanii masgiida 4 musliima irraa gubuun qabeenya yookiin suuqii gara 400 ol barbadeessuudhaan ummanni musliimaa wal bira dhaabbatee qabeenya ummata sanaa bakkatti deebisuun isaanii beekama. Ammas torbaan ji'a kana keessa jechuudha Julaay guyyaa 2 yookiin 3tti yookiin sanee yookiin akka Itoophiyaatti sanee guyyaa 23 yakki Shaashamannee fi naannoo kanatti raawwatame mootummaan harka ofiitiin yakkicha raawwatee warroota leenjisee fideen yakka kana raawwatee osoo jiru waraana kana yookiin ammootu mormii amantii godhee mootummaan Itoophiyaa miidiyaa garagaraa irratti ummata irratti duulaa akka jiru miidiyaaleen isaan deeggaran ammootu isaan afoo dhugaa kanaan dhaabbatan ammootu akka OMN akka cufaman miidiyaaleen birootii fi aktivistoonni biroo kanneen ummata nafxanyaatiif dalagan ammoo rakkoo naannawa san keessa jiru mormii mootummaa waliin godhamu osoo hin taane waljibba amantii musliimaatii fi amantii kiristaanaa keessumattuu amantii ortodoksiitii wal qabsiisanii ololli oofamaa jire sun hundi qabeenyi musliimaa waan akka hin taane kan jedhamu sun barbadaa'ee harkatti kufee fashalaa'ee jira. Kana ganamaaf galgala halkanii guyyaa irratti hojjennaa. Abadan karoorri Abiyyi Ahmed amantiidhaan ummata walitti buusee Mallas Zeenaawii illee kawaarijaa fidee biyya galche. Lafaa walitti oofe. Amantii biraa ijaare. Har'a ammoo Abiyyi Ahmed illee isuma sana fudhatee beekumsuma sana yookiin ammoo Mallas Zeenaawii isaa kenne fudhatee guyyama aangoo dhufe irraa osoo balaan kunuyyuu hin dhalatin waraanni amantii dhalachuudhaaf deema jedhee olola hin taane ummata keessa oofuudhaan ummata jidduutti shakkiin garagaraa akka uumamu qaamonni taasisan kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaa keessa jiranis harka dheeraa diriirfatanii akka keessaa qaban beekamaadha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo kanaaf hin gabroomu, kanaaf hin bitamu. Kanaaf obboleeyyan isaa musliimaa fi kiristaanaa abadan walitti hin bu'an. Obboleeyyan Oromoon yookaan ilmaan Oromoodhaa warri obboleeyyan ta'an amantiidhaa fi lagaan akka adda hin qoodamne waggoota 2015 irraa eegalee mirkaneessee jira. Abiyyi Ahmed ammallee gochi kan kee kun siif hin milkaa'u. Milkooftu paartiin biltsiginnaa. Kanaaf ammoo milkooftu jechuu qofa osoo hin taane uummanni musliimaa yeroo ammaan tanatti mootummaan ta'e jedhee Iida kana irratti waan hin taane gochuu waan danda'u. Iida kana irratti balaa garagaraa fiduu waan danda'uuf masgiida hunda keessatti qaamni koreen masgiidaa, koreeleen masgiidaa, imaamonni, sheekonni masgiidaa qaama kana qofaa beekaa. Caasaa qabalee ka gandaa ka biltsiginnaan ijaarate tokkollee ofitti hin makin osoo hin makin wanti godhuu qabdan caasaa ummata salaataaf ba'uu kana tiksu eegu ijaara. Kana gochuun dirqama. Yoo kana godhuu baatte ummata ofii ijaarate har'allee jalabiyaa itti uffisee koofiyaa itti kaayee musliima qulqulluu fakkeessee isin keessatti ergee balaa garagaraa uumuu waan danda'aniif keessattuu yeroo ammaan tanatti namni sababa COVID-19tiin fuula isaa haguuggachuun ukkaamsachuun jirachuudhaan nama kana eenyuun akka ta'e beekuun nama rakkisuu waan danda'uuf fakkeenya maaskii kiyya kanaan ganama har'aanii ijoollee qeerroo bira seenee ture akkanatti ijoollee qeerroo bira seenee jennaan uffatallee jijjiiradhee dhufe waan ji'a guutuu godhataatiin ture hin godhanne jiradhee dhufee jennaan ijoolleen qeerroo na wallaalte. Eenyu namni kun jedhan. Manatsirii kaayachaan ture isiin lafirraa lafa kaaye. Hanga ijoolleen ji'a guutuu waliin hojjenne confused ta'uu gahan. Kana sirriitti hubadhaa. Kanaaf
namni yeroo ammaan tanaa guyyaa iidaa kana salaataaf isin bira dhufu qeerroo maaskii godhattanii fuula keessan banattan jalqaboonti isin gootan namicha sana fuularraa banadhu jedhaani. Fuularraa banadhu jedhaani. Osoo inni fuula isaa isinitti hin garsiisne iddoo salaataa akka seenu hin hayyaminaafi. Kana clearly fudhadhaa. Hin hayyaminaa. Namichi kun salaanni masgiida keessatti ta'uu danda'a. It could be in USA. United States keessa ta'uu danda'a. United States. Nama hanga hardhaa hin beekne ta'e taanaan ammootu hin seensinaa. Kophaa isaa salaatu. Clearly kana dhugaa jirtu walitti himuun barbaachisaadha. Because the safety of our people matters. Yeroo ammaan tana namni isin achi dura naannawa sanatti hin beekne tsagura liwwit warri jedhan sun sababa iida kanaatiin dhufee isinin makamee isa keessa salaatu waan danda'uuf hin salaata jedhee waan hin taane hojjechuu waan danda'uuf fuula isaanii irraa banaa laala namoota. Bana fuula kee banadhu jedhaanii maqaa isaa gaafadha, ganda isaa gaafadha. Bifa sanaan hayyamaa fi gardirree salaata akka deemu godhaa malee cadhistaniituma cubee hidhatee deemuu danda'a garaa jalaan. Bombii baatee deemuu danda'a garaa jalaan. Shugguxii baadhatee deemuu danda'a garaa jalaan miila jidduutti. Beekuu hin dandeettan. Kanaaf ummanni musliimaa yoomiyyuu ol waraanni mootummaan Abiy Ahmad maqaballeessaa ummata musliimaa irra keessisee warroonni nafxanyaa ammoo maqaballeessaa musliima irratti godhaa jiran kana fayyadamanii aariidhaan nama waan Oromoon hin godhin ammallee balaa biraa kaasuudhaa fi waan biraa uumuudhaaf jecha isin keessa seenanii wanti isaan godhuu danda'an waan hin beekamneef of eeggannoon barbaachisaa ta'e akka godhamu. Keessattuu biyyatti ergaa liinkii kana warroota masgiida tokko keessatti namni beektan jiraannaan itti ergaa. Especially naannawa mormiin olaanaan itti ture Harargee fi naannoon musliimaa itti heddummaatu Harargee lafa Jimmaa Iluu Wallagga gama dhiyaatitti Arsii fi Baaleen kanatti akka jirutti hanga Walloon bahutti viidiyoo kana liinkii isaanii ergaafi. They have to be ready guyyaa jimmataa osoo hin gahin dursanii jechuudha. Itti mari'achuu qaban, itti qophaa'uu qaban. Erga namni tokko du'ee booda wanti isin deebistan hin jiru. Erga balaan takka dhalatee booda wanti isin deebistan hin jiru. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa kallattii kanaan. Abbaa shakkitan fattashaa galcha sakatta'aa seensisaa. Abbaa fedhe including the imam himself. Imaama irraa kaasa akka namni illee waan biraan jedhe imaama sakatta'uudhaan seensisaa. Particularly in Oromiyaa. Imaama irraa sakatta'uu eegallaan eenyu abbaa isaati anana sakatta'uu hin dandeettu kasiin jedhu. Jira. Hin jiraatu. Diina keenya akkas ofirraa eeguun barbaachisaa. Maaliifi jarri kun ammallee ummata amantii kiristaanaatiif Oromoo wal dhabsiisuudhaaf musliima wal nyaachisuudhaaf ammallee dalagaan jaraa hin dhumanne boqonnaan chaaptariin jarri ittiin deemaa jiran hin dhumanne. Jarri kun ummata amantiidhaan wal nyaachisanii walitti buusanii umrii dheereffachuu warra barbaadan. Har'a manguddoolee nagaan jiraatan kawaat akka keessan jirre hidha guuranii jiran. Qeerroo kumaatamaan hidhatti guuranii jiran. Guyyaa jimmaa kana guyyaa masgiidaa kana ilaala guyyaanni kun jimmaadha. Gara biraatiin ammootu ayyaanni iida lamatu wal irra jira. Iida lamaa wal irraa jiru kana karaa nagaatiin akka galu yoo barbaaddan imaamuma ati beektu irraa sakatta'ii olii hanga gadiititti sakatta'ii dirree seensisi. Yookiin ammoo masgiida keessa illee taanaan masgiida waliin seeni. Malee never allow any person osoo hin sakatta'amne gara masgiidaa kan nadhe abbaa feete. Nama maaskii kaayadhe jedhu ala irratti ijoorree waardiyaa fuula isaa irraa banaa sakatta'aa eenyummaa isaa beekaa achi booda galchaa. Kana hin godhu namicha jedhe deebii gara mana kenkeetii jedha ofirraa deebisaa. Ofirraa deebisaa. Dirree salaataallee taanaan kana hin godhu namicha jedhe ofirraa deebisaa. Ofirraa deebisaa. Yeroon kun yeroo particularly ummanni musliimaa shira osoo isaan hin dalagin cubbuu isaan hin dalaginiin isaan maqaa nyaatan kana ammas fidanii nama amantii kiristaanaa tokko yookaan durriyyee kashalabbee Gojjam Gondar irraa fuudhanii fidanii biyya san keessatti masqala irra hidhanii laala ka musliiman taane bade mujrimu barbaade jechuudha. Masqala fuudhanii irra hidhanii namichi sun masqala garaa jalaan kaatee gubbaan koofiyaa kaatee madawwar ofitti diratee dhufee isin keessatti rakkoo tokko yoo uume yoo irraa bantan maal jechuuf deemtan? Masqala irratti agartan, kirrii irratti agartan. Sana booda maal ta'uuf deema?
nama akkana amantii kanaatti nu keessa seenee nu jeeqee jedhamuuf waan deemamuuf Abiy Ahmed ammoo kana gochuu irraa nama uf duuba hin jenne aangoo isaa dheereffachuudhaaf tikni kun caasaan kun nama uf duuba hin deebine waan ta'eef Oromoon hundi keessanuu ummanni musliimaa guyyaa iidaa kana iida sadarkaa gaariidhaan gammachuudhaan akka dabarfattan hawwaa of eeggannoo isin barbaachisu hunda godhaa. Gara biraatiin wantoota gara garaa yaadota gara garaa jiran keessaa wanta hangammaa jiru masgiidatti warri Ameerikaadhaa dirree irratti bahanii salaatuun Minnesota keessatti akka hin hayyamamne dhagahee jira. Dur dirreetti salaatamaa inni kuni amma namni wal heddummaatee akka salaatan salaanne ofishaalii yeroo gaafatan dhoorgamee jira. Kanarraa kan ka'e namni masgiida salaatuuf deema. Namni masgiida salaatuuf deema. Okay? Namni masgiida salaatu kuni yaanni propozaaliin jiru dhiirti qofti masgiida dhufanii haa salaatanii dubartiin manatti haa salaatanii yaada jedhutu jira. Yaada kana namni hedduun isaaf hin galle maaliif kun godhame dubartii dhiibuudha jechuu danda'a gadheen tokko tokko. Gadheen tokko tokko dubartii dhiibuudhaa fi dubartii mana salaataa dubartoonni haawwanteen. Kana kan jedhamuuf dhugaadha murtii ajaa'ibaatii murtii sirriitii ani waan kana nan deeggara. Sababiin isaa amma dura yaadatta yoo ta'e nama dhiiraattu hijaaba kaawwatee iqaaba kaawwatee waa hunda godhatee dubartii fakkaatee masgiida seenaatiin akka turan beekamaadha. Dubartii sakatta'uun ni ulfaata. Nama dubartii fakkaatee ijarraa ol mulqadhu jedhamu kun dubartiin tamiyyuu masgiidallee dhufnaan dubartii waardiyaa godhattanii ijarraa ol mulqitanii dubartii ta'uu fi dhiira ta'uu isaa areeda isaa hanga sirriitti ilaaltanitti nama tokkollee guyyaa iidaa kana masgiida seentee akka salaatu hin godhina. Kan jala sarara hubadha. Your safety matters. Yoo kana jennu namoonni warri isaaniif hin galle ummanni kun akkamiin yaadaa jechuu danda'a. Safety is number one. Safety. Kanaafi akkaataa murtiin irratti dhagayetti ani wanti dhagaye wanti na bira gaye dubartoonni hanga danda'aniin manatti haa salaatanii. Namni hijaaba uffatee dubartii hedduu isaa namni wal beekuu dhabuullee waan danda'uuf hijaaba uffatee namni isin keessaan seenuu waan danda'uuf mana salaataan gorsa haawwaniif kennamudha. Garuu lakkii manatti hin salaannu jedhamee yoo kan dhufamu taate ammoo akkuma nama dhiiraa fuula irraa mulqanii sakattaan dubartiillee dubartiin afoo dhaabattee fuula irraa bansiistee laaluu mirga guutuu akka qaban dubartiin manaa dhuftu lakki ana fuula kiyya na laaluu hin dandeettu eenyummaa kiyya beekuu hin dandeettu etta taanaan manatti fi mana salaati guyyaa iidaa kana. Because safety matters. Safety matters. Kana ummanni Oromoodhaa bal'inaan bakka jiranitti akka irratti hojjetan bakka jiranitti of eeggannoo akka godhan of eeggannoon godhamu kun ammootu dantaa siyaasaatiif osoo hin taane mootummaan ummata musliimaa amantii ittiin siyaasaa ittiin gaggeeffataa jira. Ummata musliimaatiin aangoo dheereffataara. Dhiiga ummata musliimaa jibbisiisuudhaan 4 kiilootti kursii ho'ifataa jira. Umrii isaa waggaa 10 lakkaachuu barbaada. Jibbaa musliimaa ummata musliimaatii fi kiristaanaa jidduutti uumuudhaan filannoo baranaa achi dheereffachuu barbaada. Filannoo hambisuu barbaada. Kanaaf ummanni musliimaa eessumattuu warri jirtan caasaan tikaa masgiinni akka durii bakka takkatti hin salaatamu. By the way, masgiinni amma dura nama 100 salaachisu. Amiin 1000 salaachisu jiraannaan amma waan sardiidhaa olitti salaachuu hin dandeettu. Tokko waan sardiidhaa ol keessa salaachuun hin danda'amu. Kana keessatti maaskiin requirementi. Addaan faffagaatanii dhaabbachuun requirementi. Kana masgiida keessa seentanii akkuma durii barannee salaannaa warri jettanillee eeggannoo godhaa. Do not close to one another. Ala qofaa miti. Masgiida keessatti illee kun hojii irra ooluu qaba. San ta'uu baannaan masgiida sana akka tasaa taatee faranjiin dhuftee yoo laalte masgiida cufsiisuu illee ni danda'ama. Because seeratu jira, social distancetu jira, keessattuu Minnesota murtii murtaa'etu jira. Mask is a requirement. Isteeta gara garaa Ameerikaa keessatti namni maaskii hin kaawwanne walk warra godhu tikeeta kennuun eegalameera. Yoo dhageettan ta'e namoota maaskii malee walk godhan yookiin karaa deeman tikeeta kennuun eegalamee jira. Eegalamee jira. Isteeta gara garaa keessa jechuudha.
Kanaaf Oromoon kamiyyuu taanaan dubartiin mana keessanii salaatuun it is the best option jedhamee kaa'amee jira. Securityidhaaf, safetyidhaaf. Kanarraa kan hafe namni dhiiraa ammoo yeroo salaataaf dhufu marsaadhaan akka salaatu godhamaadha. Because akka durii masgiinni bakka takkatti akka durii sanitti walitti miila hidhattee yookiin ammoo miilaan waliin maxxantee salaachuun hin danda'amu, dhoorgameera. Because social distancing amantii keessatti illee dirqama ta'a amma yeroo kanatti. Dirqama ta'a. Kanaaf masgiida seentanii namatti harkifachuuf, namatti erkachuudhaaf, namatti hidhanna jettanii saffii straight gochuun jiraataadhaan garuu nama hidhadhattee miila namaatitti siiquun jiraachuu hin qabu. Jiraachuu hin qabu. Hundaa ol more than COVID-19 safety. Safety dhiira tokkoon imaama irraa eegalaa sakattaa seensisa. Sakattaa imaama sakattaatee seensifnaan maal goota beektaa barbaachisaa taanaan yeroo sakattaatu live video gadhiisa. So that gantuu fi hattuun bitamtuun si keessa seentee waa godha jettee yaad maal taati yoo video sana agarte live si gadhiisoo agarte ni hafti hin dhuftu si bira. Because they know that you are very serious. They know that si argan jechuudha. Yoo ati sakatta'iinsa kan kee cimaadhaan fuula irraa mulqachiistee ati maaskii kee ofirraa hin baasin funyaan kan kee, afaan kan kee, ija kan kee hanga dandeetti laal. Kun amma maaskiin kun maal godhama? Funyaan kiyyeen cufaa ija kiyya qofa. Ija kiyyaafillee barbaachisaa taanaan yoo barbaachise yookiin ammoo isa googalii isa fuula guutuu dhosusan kaayadha. Kana kaayattanii sakatta'iinsa isinirraa eegamu dhibbatti hojjedha. Shururuun jedhina. Si beekaan hin dalagu. Kana sirritti hubadhaa. Wanti an imaama irraa eegalaa sakatta'a isiniin jedheef isinii imaama sakattaatan arginaan gantuun yookiin lootee dhuftuun abaddan isinitti makamtee iida hin booressitu. Waraanni Abiy Ahmed isin eegna jedhee dirree eeguu danda'a. Let them be away. Isin irraa achi fagaatanii haa jedhan yoo barbaadan. Garuu ofii of eegaa. Jaraa miti kan isin eegu. Rabbi kan isin eegu. Jarri shira qaxxee ummata musliimaaf kiristaanaa wal tumsiisuu wal dhoofsisuu malee they are not there for you. Safety keetiif miti achi jiran. They are not. Safety keetiif achi hin jiran. Kanaaf ummanni musliimaa guyyaa iida as deemu kana guyyaa salaataa kan nagahan bobbaatanii nagahan salaattanii gara mana keessanitti galu kan masgiida keessa salaattanis kan dirree irratti maybe biyya keessa dirree irra salaachuu dandeettanillee social distance san eeggadhaa. Because mootummaan kun achi keessatti illee namni barbaadu jira beeka. Kana sirritti beeka. Guyyaa iidaa sana girrigirrii uumee namoota achi keessaa qabee hidha dabarsuudhaaf barbaadu akka jiran kana beeka sirritti. Because they wanna arrest, abuse godhuu barbaadan liidaroota bakka hundaa, qeerroo bakka hundaa beekamaadha. Kanaaf qeerroon yoo dandeettan kophattuu salaataa bakka jirtanitti nama 3-4 ta'a salaataa malee fuuteetiin manaa baatee bakka ati irraa baatu yoo achitti illee si tuquu dadhabde yerri kun mana ati seentutti booda galgala dhuftee si qabuun jaraa waan hin hafneef of eeggannoo barbaachisu hunda qeerroon Oromiyaa akka godhu dhaamsa kooti. Kanarraa kan hafe ummanni Oromoodha eessumattuu taanaan biyyuma kamuu jiraadha. Iidni kun iida milkii olola mootummaa fi deeggartoonni nafxanyaa ummata musliimaa fi ummata kiristaanaa wal dhoofsisna jetteetiin hojjettu ragaan Shaashamannee irraa ba'e ajjeechaan namoota musliima ta'an irratti gaggeeffame listiin isaanii bahaa jiru kun dhugaa ummata kanaa baasaa waan jiruuf ummanni musliimaa amma durallee shira mootummaan kun xaxaatiin ture. Dhara mootummaan kun xaxaatiin ture. Waggoota 2011-2012 akka faranjiitti amma dura dimtsaachin yissamaa qaamni jedhamu peaceful protest gochuudhaan ummata addunyaa barsiisedha. Musliima Itoophiyaa jechuun isa sani. When I remember waa'ee musliima Itoophiyaa yeroo kaasan
wanti ani yaadan dimtsaachiin yissama warra jedheetiin sagaleen kennaa dhagamu jedhanii waggaa meeqaaf balaa tokko osoo hin uumamne biyya san keessatti hiriirri nagaa maal akka ta'e ummata barsiiseedha. Ummata kana maqaa balleessuudhaaf gochi mootummaan Abiy Ahmed godhaatiin jiru yoomillee taanaan ummata biyyattii sana biratti fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Kanaaf warroonni Major General Gazali Samani qilee seenii hattu gantu akka teetii sana bakka hin qabnu. Gazali jedhamee musliimni harreen akka kan keetii hin jiru. Major General hogguu jettu ummata Oromoo basaasuudhaa fi bakka masgiidaatti balaa uumuudhaaf deemu sanni ni beeka namoonni akkanaa kun. Namoota akkasiiti. Kanaaf of eeggannoo godha. Tsaguraan lewwut ka warri jedhu san nama addaa yoo agartan uf keessatti makinaa abadan deemee asalaatu mana isaatti. No. Hin beektu taanaan baasi uf keessaa achi. Your safety matters. Namoota kaawwan nama lamaattu nama san caala. Kana godha adaraa isinitti haa ta'u of eeggannoo barbaachisu hunda akka gootan. Of eeggannoo gootan ammoo mootummaa Abiy Ahmed irratti osoo hin taane qeerroo keessan caasaa waardiyaa yookiin ammootu masgiidonni hundi keessan security keessan tolcha. Security yoo tolchitan ijoollee ija barbadaa kanneen qe'ee ufii sirnaan eeguu dandeettu filadha. Yoo akkas gootan iidni kun karaa nagaatiin bahee musliimni ammas ummata nagaa ta'uu isaa carraan isin ittiin mirkaneessitan dharri ummata musliimaa irratti mootummaan Abiy Ahmed xaxee fi nafxanyoonni shira guuraniitiin hanga sadarkaa addunyaatitti waraana akkasiiti jedhan kun dhaabbachuu qaba. Who is a terrorist yoo jedhame mootummaa Abiy Ahmed. Abiy Ahmed amma dura afaan isaatiin viidiyoo san gadhiisneerra. Ashabbaarii nyaanen jedhee bar Abiy Ahmed. Abiy Ahmed terroristii ta'uu isaa ofii isaatii ragaa ofitti bahe. Hardhallee the terrorist is Abiy Ahmed, not a Muslim, not a Christian community. Abiy Ahmed is a terrorist. Clearly. Namni nama terrorize godhaaru, namni nama rakkisaa jiru, maal jedhama dur? Underground mana dukkanaa keessa akka hiineetiin nama rakkisee nuyi jedhu. We are terrorists jedheemi Abiy Ahmed. Hardhallee Jawaar Mohammed namichi mana hidhaa underground ittide. Baqqalaa namni underground ittide. Koreewwan paartilee siyaasaa ijoollee qeerroo Oromoo underground namni hidhe Abiy Ahmed. Kanaaf namni badaa fi namni yakkamaan Abiy Ahmed malee ummata Oromootii miti. Sabaa miti. Sabaa miti. Sabaa miti. Saamtichi